akkuma ta'abdii muktaar dhiiftee biraa deemte haati firootis isaa walitti dallannaan ilmoota tee hoo jedhaniitiin itti dhiisaniitiin biraa deemte itti dhiiftee biraa deemte jechuudha. Eega dhiiftee biraa deemte ilmoo isaatii fuudhee guddifataa jira. Hayaati ati hin beekta reeddii foola walitti qabdanii assalaamu alaikum jettee keessan barreessite dubbii kana gaafattee hubachuu ni dandeetti. Malaawum gattoo biitefay Saatami zawme jabbeetoo Tirriyee hulleem laanta'uunoo Baadonneeti yemmi moola Reeddi tuyyuu ilmoota nagittiin qabee isii irraa fudhate moo isitu gatee biraa deeme isitu dhiiseetti biraa deeme barkana laaluu qabdani. Haddallee tana sa'aatii ammaa kanatti bilbiltee kootu ilmootii as kennu osoo jette reeddiin jechuudha nama fidee ilmoo isii itti kennu malee nama haadhaaf ilmoo gargar baasuu miti. Rabbiin dhugaa asliitiyyuu miti jechuudha. An dubbii kana hin beektanii hin laaqinaa wanni isin hin jedhuuf maali? Keessan galinaa wanni isin hin jedhuuf maali? Reeddiin nama dirqamaan ilmoota na irraa fudhatee miti. Eessa fida? Tokkoffaa ilmoon ka jiruun maqaa isiitiin argitanii maqaa isiitiin gatii kana ta'eef reeddiin ilmoo kana eessa fiduuf irraa fudhate isaan hundinuyyuu anaa takka waan ta'eef ija reeddii laaluun haadha firoo laala ija haadha firoo laaluun reeddii laala garuu dhimma dhuunfaa isaanii kan ittiin addaan bayanii ankanaaf yeroo sanii yeroo ati waa barreessitullee hin barreessini dhiis wanni siin jedhuuf maalinni dubbii tokkoffaa social media irraatii fi nama dhuunfaa ani haddas taanaan dhageeffadha waa'ee mululibsii warri isin dhukkubse warri mululibsiin isin dhukkubse haddallee taanaan borullee taanaan qabaadhe taanaan reeddii ammallee irra deebi'ee uffisa qabaadhe taanaan haadha firoollee yoo qabaadhe nu uffisa qabaadhe taanaan mubaarakiin isin uffisa qabaadhe taanaan siduunallee ni uffisa. Maaliif isaan hundinuyyuu anaa takka waan ta'eef ija reeddii laaluun haadha firoo laala ija haadha firoo laaluun reeddii laala garuu dhimma dhuunfaa isaanii kan ittiin addaan bayanii isaantu beeka asiin dura isintu bar ummata mataa cinqiiti malee akkamitti haatiif haadhiigaa haadha faatee kanatu sooqidda isinitti ta'a haadha faatee kana garamiin kutannuu jettan malee gara eegee kana kutannu gara sarbaa kana kutannu gara irree kana kutannu jettanii dhiiga haadha faateetitu sinitti mi'aaya malee jechuudha. Oyi hayaat nabaasi dhiiga haadha faate kanatu isinitti mi'aaya malee nabaasa dhiiga haadha faate kana isinin mi'aaya malee haati faate asiin dura jaarsaa jaartii wal tumani kan isiin muka qabattee itti fiigdu kan inni muka qabatee isii falaxuuf itti fiigu jidduu seenee addaan qabee jennaani argitanii tabultii diiddu ta'e. Argitanii tabultii diiddu ta'ee jechuudha. Maa waan biraa hin balleessine jidduu seenee jaarsaa jaartii walolte araara addaan qabe. Takka lamata taree deebi'eetiin akka namaatitti mucaan abdiin jirullee na bilbilee na gaafannaan akka namaatitti himadhe. Isiniif gala. Kana gatii ta'ee fi tabultii namaa diiddu ta'e. Osoo garuu jechuudha. Maqama haati faatee kaayiroo dhufteef haadha faatee keessa mufte reeddii hadhallee borullee taanaan eenyu olitti lubbuuti yaa olitti jaaladha lubbuuti yaa olitti aarsaa naa waliin kanfalee jira. Oyi maali ijoolleen aarsaa hammana hin jedhamne yoo nyaata nuti laayibii dhuftu yeroo guddanis akkana yoo nama walloltanis akkana yoo nama taraaramanis akkasi isin maafa jandaa fiddan sila maal gocha fiddan keessaan fixattanuu isin ijoolleen nama baay'ee jira ati keessa jirta Isaaq jira Abduuseen jira. Asiliitu jira Mubaariktu jira haati faatee akkamii fuutee keessa kaa'uu dhabde jechuun ooltan naala bushaak lekkom inshaallah ummata hudduun diigamte rabbi sin haa diigu haati faatee maal gooti inshaallah amiin jetaa gisee ati kana laafoo yola koomentii barreessitu waan takka keessan beektu yookaan cadhisi yookaan ammoo kasiin jedheef maal inni beekta an dubbii kana keessa ati akka wanna jettu barbaade bakka amma ilmoo jettu kanatti waan fedhellee yoo ta'e an baala dubbachuun barbaanne bakka amma ilmoo jettu kanatti reeddi tuyyuu ilmoo tana giddiin qabee isii irraa fudhate moo isitu gatee biraa deeme isitu dhiiseetti biraa deeme barkana laaluu qabdani haddallee tana sa'aatii ammaa kanatti bilbiltee kootu ilmootii as kennu osoo jette reeddiin jechuudha nama fidee ilmoo isii itti kennu malee nama haadhaaf ilmoo gargar baasuu miti rabbiin dhugaa nu haa dubbisu jedhan an jidduu isaaniillee jira dubbii kanallee keessa beeka reeddii isituyyuu dhiisee biraa mana hojii deeme malee
reeddiin ilmoo isii as kan jedhee irraa fudhanne kun rabbiin addunyaa akhiraa jismii kiyana haa jijjiiru. Ufii isiiti ilmoo hoo guddifadhu jettee itti dhiifte hojii ufiitiin mana hojii deemte jechuudha haati firoo. Siif gala. Ufiitii itti dhiiftee biraa deemte. Eega itti dhiiftee biraa deemte abbaadhaan ni dhalche alatti gataaree fuudhee guddifataa jira jechuudha. Mucaan isaa sun eenyuttuu iyyuu hin tolu. Haadha takkaa isii. Amala ijoolleetiin adda qaba firoon jechuudha. Yoo abbaa arge abbatti, yoo abbaan argine ammoo haadhatti. Jechuudha. Mucaan amala namaan adda qaba akka seenaa asliitiyyuu miti jechuudha. An dubbii kana hin beektanii hin laaqinaa wanni isin hin jedhuuf maali? Keessan galinaa wanni isin hin jedhuuf maali? Reeddiin nama dirqamaan ilmoo tana irraa fudhatee miti. Eessa fida? Tokkoffaa ilmoon ka jiruun maqaa isiitiin. Argitanii maqaa isiitiin. Gatii kana ta'eef reeddiin ilmoo kana eessa fiduuf irraa fudhate. Akkuma Abdii Muktaar dhiiftee biraa deemte haati firootis isaa walitti dallannaan ilmoo tantee hoo'u jedhaniitiin itti dhiisaniitiin biraa deemte itti dhiiftee biraa deemte jechuudha. Eega dhiiftee biraa deemte ilmoo isaatii fuudhee guddifataa jira. Hayaati ati hin beekta reeddii foola walitti qabdanii assalaamu alaikum jettee keessan barreessite dubbii kana gaafattee hubachuu ni dandeetta. An kanaaf yeroo sanii yeroo ati waa barreessitullee hin barreessini dhiis wanni siin jedhuuf maal inni dubbii tokkoffaa sooshaal miidiyaa irraatii fi nama dhuunfaa akka dubbattu waan hin barbaanneef waan si jaaladhuuf waan si kabajuuf achiin jiraa miti namni namoota girrisaa ama koomentii kana jala shaa jedhu kanneen keessaa nama tokkicha ka ija qabu laala namni. Anammoo osoo koomentii namaa dhaqee waa barreesse rippilee inni irratti deebi'u 55 jechuudha. Saniif jecha dhiisiin jedhe malee waan biraatiif miti yeroo ati waa barreessitu sanillee. Waan biraa miti. Amma fakkeenyaaf reeddiin osoo ol bahee mana banatee waan akkana nagoote jedheetiin ol bahee dubbate haadha firoo gadi garagalcha uummanni kun deemee ani ni beeka. Isii deemee gadi garagalcha isii deemee arrabsa. Osoo amma deemtee isiin ol baatee himatte isii duunaa yookaan ol baatee himatte deemee reeddiif haadha firoo gadi garagalcha. Ubar uummanni sooshaal miidiyaa kun uummata akka shoobaa soomaatti sammuun isaa garagalte. Wallahi ummata akka shoorba soomaatti sammuun isaa kottee garagalte jechuudha. Kana jechuun barbaade. Mee fakkeenyaaf dubbii kana namoonni gurguddaan biyyattii kun qabdu jechuudha. Dhageettanii dubbiin isaanii kun waan hadhaa kaleetii miti waan ankuuna gaafa ankoyeetiin irraa ka'uuti jechuudha. Ankoyeeti jiraa yeroo san waan ji'a 5 hadhaaf kaleessaa miti jechuudha dubbiin kunin. Mee dubbii isaanii kana yoo namoonni gurguddaan biyya kanaa harka keessaa qabaatan beektanii gaafatanii dubbatanii haasayanii dadhabanii beektanii asliin amma isin arrabsitan kun asliin amma isin qubatti dhaabdan kun dubbii tana yoo itti dadhabee jiraate beektanii akkasuma namoonni gurguddoon sheekonni biyya kanaa yoo dadhabanii beektanii maalumaaf waan hin taane keessa galtanii zambii harattan. Mee maaluma wallahi na dhibaan hayaati. Mee maal beektan jedhe bar namoonni gurguddaa yoo haasayanii 7 haasayanii 8 haasayanii haadha firoo kophatti haasayanii reeddii kophatti haasanii dadhabanii beektanii. Aniin amma isin argitattun jechuudha. Aniin amma isin asitti diidde maalii taate jettan tun eegante sanaddaan haa diigamtu inshallah barakaa sheeka baaleetiin. Osoo jidduu isaaniitti hagam haga dadhabee hagam haga haasayeeru beektanii hin beektan jechuudha. Ta'a akkanumaan keessa gal deemee wallahi jaarsa nama abbaa ijoollee 5 fudhadha wallahi. Fudhattee lama fudhatta. Deemee wallahi fudhadha. Ka ijoollee takka qabu miti yookaan kan jaalallee qabu miti abbaa ijoollee 5 dhiirsa ijoollee 5 qabu fudhadhee isin agarsiisa. Maqaa isin narra keettan kan abbaa ijoollee 5 nama ijoollee 5 qabu fudhadha inshallah. Na eegaa yeroo gabaabduu keessatti. Gadi garagalu argamu. Ijoolleen kaa yeroo keessa wallahi dhugaa rabbi. Kannoo godaadhaa warra jala jirtan. Itti dhiyaadhee waliin kolfee waliin taphadhee yookaan akka illi kiititti yeroo namni waan naan jedhe faarsa irraa dubbadha malee wallahi hayyu rabbiin natti ragaadha takkaa dhiirsi namaa natti shattatee hin beeku.
Maaliif bultiin namaa akka bultii xiyyaanatti fakkaatti gatii ta'eef